Oromoota addunyaa irratti argamtanii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qabu jechaatiin amma kun Oromoota nama muraasa wajjin as biratti argamna. Kaayyoon as biratti argamne ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaaf asitti iddoo kanatti wal geenye jirra. Yuutuubii gabaabduu kana qopheeffannee jirra. Qoosaas hin qabna. Taphas aadaas waa wal barsiisuu waan qabnuuf kanaaf hanga dhuma viidiyicha kanaatti turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Mee amma kun maqaa isaanii tokko tokkoon nu biyyaanii obboleettii teenya takka isii irraa jalqaba. Maqaan kan kee beeksisa dursanii maqaa kan kee Oromoodhaaf beeksisa. Sagalee. Okey, Fozia teenya baga qophicha keenya kabajee iddoo kanatti argamtee isin jenna. Isinis maqaan keessanii? Maqaan koo Jeffrey Jalalee. Jeffrey Jalalee. Ayyee. Isinoo? Fatiyaa Taffooti. Kun akkuma agartan maqaa isaanii isiniif himanii jiranii. Amma mee qajeeluma gara sagantichaa keenyatti isiniif darbaati. Sagantichi keenya maal isiniif akkame irreechaatti Oromoon Finfinnee keessatti har'aa gajjala bultii achitti wal gahee jira. Mee Oromoo achitti wal gahee kanaaf maaltu sitti dhaga'ama? Mee irreechi kun yeroo jalqabaatti Finfinnee keessatti adeemsifamaa jira. Kanaaf mee gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? Ani baay'ee tokko gammachuun natti dhagahame. Ani illee osoo Oromoota Finfinnee jiranii irreecha kabajaa jiran walitti dabalame achi keessatti jara waliin ta'ee jedhee as jiraatu kiyyaaf baay'ee itti gadde jara waliin osoo irreecha qooddadhee jira. Mee isinoo Jeffrey, obbo Jeffrey yeroo baay'ee miidiyaa irratti diraamaa garaagaraatti hojjechuudhaan beekamtii guddaa qabanii. Kun ammas nama diraama yeroo akshinii garaagaraa illee agarsiisan nama diraama fakkaatanii isaanii mee kanaaf irreechi Oromootti yeroo jalqabaatti hora Finfinneetti adeemsifamaa jiru. Oromoon achitti wal gahee sa'aatii kana achitti wal gahee Finfinnee dhuunfateetiin argama. Mee kanaaf gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? Irreechi uummata Oromooti. Irreedhaaf kuma haasamaa turme jaalladha. Irreechi muufirree keenya. Anu gadaladhee akka nagahee irreecha Finfinnee irratti adeemsifamu gammatti arginu. Yeroo jalqabaati. Kana waan ta'eef baay'ee tokkotti gammade. Rabbii galanne haa jedhu. Fatiyaa teenya kun amma akkuma jarma gaafii gaafii wal fakkaataa isin gaafadha. Irreechi hora Finfinneetti amma Oromoon achitti wal gahee jira. Mee kanaaf gammachuu maal sitti dhaga'ama? Mee akka nama wanta Oromoo takkatti? Ani baay'ee gammadeera. Baay'ee nama gammachiisa. Irreechi Oromooti. Irreechi duudhaatee kan ganamaati. Baay'ee gammada. Irreechi kun immoo Oromoo fi hiika guddaa qaba. Waggaa 150 kan Oromoon irratti waan kana dhabde. Kanaafuu waan argataniif hedduu gammadeera. Osoo bakka san jiraadhee baay'ee na gammachiisa. Yaa bakka kiyya bu'anii obboleeyyan kiyya waan jiraniif Oromoon nama hedduu qabdi. Kaachi biroo hunduu teeluma. Kanaafuu baay'ee gammadeera. Irreechi keenya, irreechi humna keenya. Nullee warri asii warri kaatanii qabna. Oromoo muraasa as dhufee yaa akkasitti akka biyyaatti bareechisnee akka qopheessinu abdii qabanidha. Hayyee galatooma Oromoo teenya qophiin keenya ammas akkuma itti jira. Mee amma baacoo qabna. Baacoo kana mee hanga hagama danda'ame nu wajjin daawwadhaati. Mee baacoo kana dursa isin agarsiisu. Oromooti akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii tapha gabaabaa qabna. Tapha kana mee haga dhuma viidiyocha kana nu wajjin turaati. Taphnichi akkana namni wallaale namni tapharraa bahee adabbii qaba. Adabbichi isaas aayilaandiidhaan yookiin kunoo ishee laastikiitti agartan tanaan mataa keessa rukutama. Kuno taphacha isin barsiisaa isin wajjin tura. Jecha tokko hin jedhaan. Jecha jedhe kan dhumati qubee saniitti irraa itti dabaltaniitiin isinis jecha wayii uumtan. Fakkeenyaadhaaf kootu yoo jedhe qubee taa'arraa isinis jecha wayii uumtanii jechuudha. Isiniif galee keessan dhuguu qajeelumaan gara taphicha keenyaatti eegalla. Sirraa eegalame. Jeffrey sirraa eegala. Kadiiroo. Robe egal. Robe jedhee egal. Robe jettee? Ada tidak? Asik. Sikas. Ama enura egalu. Serra egala. Serra egalu. Pokok cerita. Indema. Sekian dia hukam.
hin arganne hin deema ka jedhu jechi dhumarratti hin dheedaa miti kanaaf adabbiidha ka jedhu magruma adabbiitiin dhufa mee amma isa gaafadhaati qoqqoofteerta teessoo sodaat dheeraa itti fuuf sekendi amma hin arganne sodaadhe ka jedhu ka itti aanu dammoo yookiin dhadhaa ta'uu danda'a jechoota akkasiiti kanaaf adabbiidha kootu sarraa waan eegalaa jiruuf akkuma isinitti hime kana Fatiyaa matee jira adabbii qabda adabbiidha Oromoo